Bara 2014tti uummanni Oromoo ilmaan ofii hiriirsuudhaan birmadummaa biyyaaf duulchisuun biyya kabachiisuu fi caasaa nageenyaa deeggaruudhaan gurmaa'es naannoo isaa eeggachuun diinonni biyya diiguu fi misooma biyyaa boodatti deebisuudhaaf kaayyoo qabatan fashaleessuudhaaf hojiin hojjetame guddaa ta'us godinaalee muraasa keessatti diinni hidhannoon socho'u haala eeggatee caasaa mootummaa fi hawaasa irratti gochaalee sukkaneessaa gara jabinaa raawwachuu qabeenya mootummaa fi uummataa mancaasaa jiraachuun gabaasni mootummaa naannoo Oromiyaa yaa'ii idilee sadaffaa bara hojii caffee ja'affaa kan waggaa tokkoffaa irratti dhiyaatee ni mul'isa. Rakkoo nageenyaa dabalatee dhiibbaawwan namtolchee fi uumamaa baay'een jiraatanis barri 2014 bara milkaa'inni hedduun itti argamedha jedhan miseensonni caffee Oromiyaa Faanaa Broadcasting Corporative yaada kennan. Hundaa ol rakkoon nageenyaatu jiru hojii misoomaa hojjechuun baay'ee ulfaataadha. Akkuma amma sii kaase piroojeektii 20 ol Oromiyaa keessatti eebbifame ajaa'iba. Rakkoon kun utuu jiru jechuudha. Utuu rakkoon kun jiru ta'ee kanaa ol maal hojjechuun akka danda'amu waan baay'ee argisiisu jira. Kana dura rakkoon gurguddaan dinagdeedhaan hawaasummaadhaan hawaasa kanarra ga'ee jira. Qabeenyi inni qabu hedduun manca'aa jira. Bu'uuraaleen misoomaa hedduun rakkootti galaniiru isaa walitti dhufnee karaa inni deeffachuu danda'uun irratti hojjetamaa jira jechuudha. Gama birootiin namni nagaan ba'ee nagaan galee akka inni oomishaaf oomishtummaa isaa dabalu akka inni sirnaan jireenya isaa jiraatuufis hojiiwwan hojjetamaa jiran salphaa miti jechuudha. Osoo qoramnu bu'uuraalee misoomaa bal'aa keessattuu 20 ol bu'uuraalee misoomaatiin wal qabatan wanni bara kana eebbifamaa ture bal'aan isaa kan jiru ta'uu isaatii jechuu barbaadeeti. Milkaa'ina caalu galmeessuudhaaf gaheen nageenyaa olaanaa ta'uu kan himan miseensonni caffichaa nageenya naannichaa waaraan milkeessuuf mootummaan godinaalee rakkoo nageenyaa itti mul'atutti xiyyeeffannaa addaan hojjechuu akka qabuu fi hojiin olaantummaa seeraa mirkaneessuu araarama malee hojjetamuu akka qabus kaasaniiru. Mootummaan kutannoodhaan gadi bahee ummata qindeessee caasaa isaa qindeessee hunda marii ummata taasisee olaantummaan seeraa naannoo kanatti mirkanaa'uu danda'uu qaba. Araarama tokko malee kan jedhu kana qaba. Godinaalee rakkoo qaban kanaaf xiyyeeffannoo addaa laachaa jira. Kanaan dura caalmaa xiyyeeffannoo addaa laate hawaasa rakkoo keessa taa'ee nu filate hawaasa rakkoo keessa taa'ee birmadummaa biyyaa kabachiise kanaafi ejjennoodhaan akka inni hojjetu dhaamsa koon qaba. Nageenyi naannichaa fooyya'ee karoorawwan qabaman sirnaan hojiirra oolanii fayyadamtummaa uummataa akka mirkanaa'uuf nageenya obbolummaa fi waliin jireenya uummataatiif gahee isaanirraa eeggamu bahachuudhaafis qophii ta'uu dubbataniiru. Hojii kallattii adda addaatiin hojjetamu irratti mootummaa cinaa akka dhaabbatu gahee isaa akka inni bahuu danda'u uummata kakaasuudha, uummata awweer gochuudha, ofii keenyaas akka bakka uummataatti waan nurraa eegamu hojjechuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Yoo kana goone hojiiwwan bara 2015 itti aanan kana caala hojjechuu kana caala waan ajaa'ibaa galmeessuun hin danda'ama amantaa jedhuun qaba. Akka miseensa caffee tokkotti wantoota ammas irratti kaa'ame kana karaa guutuu ta'een uummata keenyatti gadi buufnee uummata keenya hubachiifnee uummati keenya sabaa fi sablammii waliin jiraachuu akka inni danda'u karaa guutuu ta'een nagaa waaraan akka dhufuu danda'u godhutu nurraa eeggamaa kan jedhu kana kaasuu barbaada. Humni shoror keessaa baa'oo shanee ergama alaa fi keessaa fudhateen biyya diiguu fi sochii hawaas dinagdee naannichaa daangessuudhaaf godinaalee muraasa keessatti miidhaa hedduu geessisuu kan himan caffeetti waamamaan mootummaa Obbo Fiqaaduu Tasammaa gochaa suukkaneessaa garicharraa kan ka'e hawaasni garicha balaaleffachuu eeraniiru. Qaamni kun riphee lolaa ta'uusaa barate humna nan qaba jedhee immoo yaadu kan dhaabbatee lolu humna yeroo hin qabaanne immoo miliqee qaama hawaasa irratti gocha sukkaneessaa uumuudhaan sabaa solamee walitti buusu amantaa walitti buusu uummanni akka sukkanaa gochuudhaaf yaalii hin godha. Kanarraa ka'eeti gaaga'amni kan qaqqabeesi isa kana giddu galeessa goone uummata beezikalii uummata ijaaruudha. Uummata biraa odeeffannoo akka argan uummata gaaddisa kan godhan uummata irraa loojistiika akka argan uummanni haqqifatee tufee jira. Hojii siyaasaa hojjetameen duwwaa osoo hin taane gocha sukkaneessaa isaan lammii irratti dubartii gudeeduu daa'imman ajjeesuu gubuu jaarsolee seenaa aadaa Oromoo keessatti kan hin dhaga'amne hunda gochuun sukkaneessaa kun waan jiruuf gocha isaanirraa ka'ee inni balaaleffatee jira. Hojii hanga ammaatti hojjetameen bu'aaleen argaman jiraachuu himuunis qaamolee nageenyaa fi raayyaa ittisa biyyaa qindeessuu fi uummata ijaaruun tarkaanfii keessa deebii hin qabne akka fudhatamu kallattiin kaa'amus dubbataniiru. Uummata balaaleffachuu duwwaa osoo hin taane ijaaranii iddoo hundatti jechaadha. Dhimma kanaaf da'oo akka hin taane taasisuudhaan qaamni nageenyaa immoo iddoo barbaachisaa ta'etti dippiloomatii cimaa fudhatee qaama kana irratti tarkaanfii fudhatee namni baay'een booji'amee jira. Namni baay'een dhiibbaa irratti godhameenis jaarsoleen biyyaa abbootiin gadaa kan godhanis nagaadhaan galanii jiru. Ammas nagaadhaan akka galan waamicha dabarsinaaf yeroo hundumaa karaa nagaatiif banaadha.
caffeen kunis waamicha dabarseefii jira. Kan ala immoo kan jiranii tarkaanfii keessa deebii hin qabne kan itti fudhatamu ta'a. Loojistikiinsaa humni namaasaa bal'inaan barbadaa'ee jira. Ammas garuu sadarkaa yaaddoo isa dhumaarra ta'uu hin dandeenyerra hin geenye. Kanaaf immoo mootummaan naannichaa humna nageenyaa ijaaruudhaan cimsuudhaan gootichi raayyaa ittisa biyyaa wajjinis qindaa'uudhaan uummata ijaaruudhaan naannoo keenya keessaa qaama kana bilisa gochuudhaan hojii nageenyaa isaatti hojii badhaadhina qabate irratti akka deebi'u taasisuudhaan caffeen cimee akka hojjetu kallattiin kaa'ameera. Baada nagaa maatiin burduuq waatiin burduuq yoo waaqjee horaa bulan.